Kenne baay'ee akkana addaan gannuu darbee jidduu keenya qaxxaamuree jechuudha. Qaxxaamuruu yakkaalee maaliif jidduu keenya qaxxaamurta inni osuma lolu. Osoo bareef jaarsa qaba jedhumu. La kun osoo yani osoo jaarsa qabaachuu baattee osoo amma ijoollee reef waa'ee jaalalaa keessa hin seenne ta'eeti nama sooshaal miidiyaa kanarraa nama tokko fudhadhiisin jedhanii mul'ata. Bareef hin danda'u. Indoon ever jechuun hin danda'u takka takka olii bira. Dhugaa rabbi jechuun kan Okay. Ani daa'ima si'aa miti. Wallahi dogoggora guddaadha. Itti qaanfatamuu qabdu haati ofii osoo eenyumayyuu taate osoo nama barbaaddeyyuu kan fakkaatu taate kabajaan haati siif gootee kaleessa si guddistee si dhipheesse waa meeqa keessa si wajjin taate suni yoomiyyuu si keessaa bahuu qabaatu jechuudha. Maaliifi atis boruu gaafa ilmoo kan kee horattee haadha ilmoo taatee bu'aa bahii hedduu keessa gaafa dabarte bare. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأوا لبركة باسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بلا في ليل والأيام يا جنان ينقت أبهمام بسلام. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii jiituu Oromiyaa aanaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jecha har'a keessummaa addaa keessummaa ajaa'ibaa qabadhee dhufeetiin jira. Jalqaba irratti gannoo mana kiyyatti keessummaa taatee yookaan immoo affeerraa kiyya kabajjee argamu keetiif galatoomis hin jedha aanaa dhufuu baga nagaan dhufte. Hayyee jituu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuldura amantaa biraallee hunduu keessaniyyuu dirree jirtu jennee jirra. Waamicha kana nu gootanii gara istiidiyoo keessanii nu seensisuu keessaniif hedduu galatooma. Hayyee galata irraa faasiniin jecha mee xiqqashoo daawwattoota keenyaan wal baraasiniin jenneetiin jirra. Maqaan keessan eenyu, eessa dhalattanii, eessa guddattanii, eessa jiraattu? Egaa galatoomaadha. Ani iddoon itti dhaladhe iddoo Arsii Bahaa Arsii Asallaati. Achumatti dhaladhee achuma guddadhee achumatti hin dargaggoome jechuudha. Okay. Ani daa'ima si'aa miti. Hayyee ishee gaafii gara kaafii keenyaatti kallattumaan dabarraa. Warroonni maatii yookaan immoo mana chaanala kanaatiif haarawaa taatan like, subscribe, share gochuudhaan nu jajjabeessaa yookaan immoo nu cinaa dhaabbaddaa isiniin jennaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaas kan biyya alaas nu daawwachaa jirtanii kallattumaan gara gaafii keenyaatti dabarraa. Mee gannoon seenaa ishee keessaa wanti hin daganne maaltu jira? Yeroo ijoollummaa jechuudha. Okay, carraa kana naalaachuu keessatti jiituu galatoomsiin jechuun barbaada. Egaa seenaan ani hin daganne keessaa seenaan kun seenaa dheeraadha. Yeroo ijoollummaadha. Nuti ijoollee shamarranii ijoollee abbeerota kiyyaa nama 8 taanee deemnaa barumsa. Yeroo deemnus yeroo dhadhus yeroo gallus wal eegnee deemnaa. Nama 4 wal qoonnee hawwisoo yookaan tapha buxxuulaa wal jalaa qabaa deemnaa. Namni tun nama narrabsinuu midhaan namaan daafnuu seera kennee kabaja kennee garuu nama tuqaa hin dandeenyu garuu amala keenya tokko isaa deemna guyyaa tokko osoo akkasii deemnu mucaan tokko dargaggeessaa naannoo makiina yaa'anii osoo mana barumsaatii baanee galaa jirru nama 4 osoo nu hiriirree taphataa deemnu nu jidduu keenya bahee akkana addaan gannu darbee jidduu keenya qaxxaamuree yaalee maaliif jidduu keenya qaxxaamurta inni osuma lollu jidduu kana mucattiin darbaa inni adda darbisanii nyuuftee lafa qonnaa keessa ol ba'aa isaa harfarra kuftee jechuudha qonnaa suqqaa isa irratti. Ergasii booda maaf darbitee maaf jidduu keenya baatee naan tish nuun jedhee galii walata abbaa keetii tish jedhee xamaxamni qabannee nama 8 mucaa Gannoo shabakaan si qabeera fakkaata.
Amma Amma deebiteerta. okay. Irraa baasnee inkit goonee irraa baasnee jechuudha. Jidduma kana keessa namni manguddoo wayii naannoo san jira. Manguddoo suffiyyee dhufee nu harkaa fuudhee jechuudha. Ergasii booda erga inni nu harkaa fuudhee booda ka mucaan baarzafii kana dhaqee ciree akkana ofiin maree qullaa jira galee jechuudha qaxxaamuree. Sana booda nullee mi'attiin furte xiqqoo kallacharraan kaarfaa waan suphasu waan dha'eef inni ta'ee fudhannee gallee gaafa gallu mucaan abbaa mucaadha. Mucaa erga argee booda mucaa fudhatee gara mana barumsaatti kissii nu qassasuudhaaf gad deebi'ee gaafa nu qassasuudhaaf gad deebi'u guyyaa lammataa inni kissii nurra banii deebi'aa inni guyyoo san dhaqee mucaa fudhatee nu guyyaa lammataa barachuudhaaf 8 keenya akkuma ta'etti dhaqnee garuu iita mucattiisanii hin dhofannee maatiin maali jedhee nu gaafatee jennaan tasa kufte jenneeni dhoffachuudhaaf jechuudha. Yoo nudhaan nu barsiisonni giiftiroota warra dhiira nama 8 tumsantu isinii kottaame booda barsiisaa keessan daree keessan nama 8 tumuu waan hafne kuni shakkisiiftanii as baanu jedhee daree maqaa keenya galmeeffatee dhaabbatee nu eege balbalaaf barsiisonni jechuudha. Nama 4 ta'anii nu eeganii. Nama 4 ta'anii nu eeganii ennaa asiqaadhaa ol foggoraa nu qabattii tokkocha achitti hin deemina isin qabatti. Sana booda eegasanii barsiisonni takka takkaan nu waame maqaa keenya daftaratti nurraa guuree qajeela abbootii keessa fidaa kottaa nuun jedhe. Yeroo sanitti abbeeraan keenya tokko keessa waan hojjetuuf inni sanii bakka bu'ee yoo nuti ol garagallee galuuf osoo deemnu nu dhufee maaliif galaa jirtu maaliif deemtanii nuun jennaan akkanaa nuun jedhe kottaa gaddachaa nuun bakka keessan bu'ee barnoota qormaata qabna deena qormaata fudhatanii booda ammootu nuti natu waama ammaaf kottaa gara barnoota keessanii ana isiisaadhee nu dachaasee nu dachaasu itti gaafatamummaa hundumaayyuu biiroo irratti fudhatee mallatteessi abbootii natu fidee nu seensise. Ergasii booda adabbiillee fudhannee isaan maal ammayyaa jedhamee jaarsa sanii eenyutu iyyuu addaas baasennaan jaarsa isaa himnee jaarsa sanillee waaman dubbiin babbadaa ta'e gara maatii lamaaniitti iyyuu badaa ta'e mucattii sababa itaallee dura dhosinee deebinee himnee jechuudha. Ergasii booda dubbiin babbaddee jaarsa sanii nama manguddoo addaan nu qabe san waamanii jennaan rakkoo akka inni qabu badii akka inni qabu isa murteessee ijoolleen nama tuttu jidduu seenee isatu akka malee darbee jennaan nu keessa maaliif miita jedhanii qabatanii badii ka qabu isuma jedhee sana booda lammata akka hin deebina mana barumsaa gadhiisan jedhanii nu mallatteessisanii hin deebinu jennu waan isin ajaa'ibu keessaa jechuudha. Bara mucaa sanii jechuudha bara 2009 gaafa an gara biyyaa deebi'u dooktoraa ture. An dhukkubsadhee gaafa mana yaalaa seen mucaa gaafa nama 8 fudhatanii Abbootii keessaa. Qaanii akkasiin nagarre kasaalfadhe. Hayyee seenaa baay'ee dheeraa fi baay'ee bareeda qabda. Akkasumas immoo kan hubatte as keessaa barumsa ni argata jedheetii yaada. Maaliif yeroo san isin baay'attanii jamaa taatanii nama tokko tumtanii kunis dogoggoraa. Akkasumas immoo maal jedhamasa tuffattaniiti yeroo san isin tuffattaniiti inni garuu har'a iddoo gaarii yeroo inni ga'etti gaafa isaa agartu hedduu takka qaanofteerta jechuudha. Kanaafuu wal tuffachuun wal kabajuun gahee qabdii jedha. Akka gaafiin koo lammataa gannoon abbaa manaa qabdi. Qaba alhamdulillah. Okay, qabaattee booda gaafii akkasii dhiyeessuuf si gaafadhe. Osoo karaa deemaa jirtu osoo obboleessa kee abbaa manaa kee fi obboleettii kee akkasumas immoo haadha kan kee taatanii osoo karaa deemaa jirtu osoo waraabessi tokko dhufee dirqama nama tokko kennuu qabda karaa kana darbuudhaaf. Namni siin jedhe yookaan immoo waraabessi sun akka nama nyaatutti yookaan immoo nama tokko barbaadu sin keessaa jechuudha. Eenyu kennita? Jaarsa kennu adda nafan taatu.
haadha kennu lama Aya. dhalachuu danda'amu. Obboleessa kennuuf lama namaan dhalatu. Duuba kaa hundumaayyuu baraaree ofiif kenna. Dirqama Hundumaayyuu nama biraa baraaree kennuu qabda osoo isin jedhame yoo. Osoo hin taane nama kennuu qabda. sangaa bitee godhaa. Daafi. Itti yaaduun hin barbaachisu. Jiitu gaafii tana naa jechee dhugaa rabbiin danda'u. No never. Jiruun hin danda'u. Takka godhi bira. Daafi. Dhugaa rabbi jiitu jechuun ka bakka sanatti yeroo gaafii Jaarsuma akkanaa kana kennu waan abbaa. ta'u. Furdaan danda'amu. Jiitu kun waa ulfaataa. Yani kan amma as keessatti inni hubachuu qabdu zaati ejja waan jedhamu waan geemiidha kun tapha malee daayirektilii dhugaadhaanii miti obboleeyyan keellee abbaa manaa keellee haati manaa kee haati harmeen keetillee kanaan wanta namarratti qabamanii miti annahu waan dhugaatii miti jechuudha kun geemiidha yookaan immoo taphaadha waan ta'eef. Lakki jiitu dhugaa dubbachuu garuu isa laadhee anillee manatti hin galu isuma duubaan dhaqa malee hayyeemee jaarsa kiyya kennee isuma duuba dhaqa. Garuu biraa hafu. Hasballaa maloo keessattuu kadhagatte. Okay, jireenya kee keessatti osoo yeroo torbaan tokkoof itti aanaa mootummaa ta'e siin jedhanii maal gorsita? Yookaan gorsaa mootummaa yookaan immoo itti aanaa mootummaa ta'e osoo siin jedhanii maal gorsita? Osoo torbee tokkoof osoo itti aanaa mootummaa ta'e naan jedhanii nasihaa dhaamaa fi haqiiqaa dhaamaa fi wanni ani gorsu keessaa wanni na hubachiisu keessaa dhalli namaa kamiyyuu ta'e amantaa kamiyyuu haa qabaatu saba kamiyyuu haa ta'u zeegaa kamiyyuu haa ta'u mirga dhala namaa akka kabajuu fi akka kabachiisu tananii dhaabaan jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa dhalatu mirga namummaa isaanii qaba, mirga uumamaa qaba. Fakkeenyaaf mirga uumamaatu namarraa mulqamee jira. Biyya keenya keessatti mirga uumamaa irraa mulqamee jira. Mirga uumamaa sana deebisee laatuuf ni godha. Kana booda immoo sababa lammiileen mirga itti bulchuu yookaan jiraachuudhaaf of danda'ee jiraachuudhaaf laatuuf ni fi akkasumas amantaa amantaan kamiyyuu akka biyya san keessa akka kabajamuu fi jaalalaa fi tokkummaa akka jiraatan hanga danda'e kan inni gorsa. Murtii haqaa akka kennu jechuudha iddoo kamittuu. Okay, guddaa galatoomee yaada gaariidha. Silaa gorsituu taate baay'ee bareeddoodha. Dhugaa hedduu namatti tolta yaani. Silaa kallattii sirrii hin taaneefillee kallattii sirrii ta'ellee wal bira qabsiistee himtee karaa irratti ni deebista silaa jennee amannaa. Maal goona hundumaafuu gaafii dhuma taate malee silaa ana kursisii kaayaan ture silaa bakka sanitti. Daftee deebista gaafii kana. Ani kursiin barbaadu kursii biyya keenyaan barbaadu. Kan eessaa malee? Jechuun kursii teessoo kanaan jiru haxxiin jiru waan ta'eef hin taa'uun barbaadu. Dhufumaan dhuunfama koo jiraachuu barbaada. Amma gaafii tana daftee naa deebistatti yaaduun hin barbaachisu. Warroota sooshaal miidiyaa kana keessatti hojjetaa jiran keessaa osoo nama tokkochi filadhu itti heerumsi hin jiran eenyu filatta? Allahu akbar. Osoo bareef jaarsa qaba jedhumu. Laa kun osoo yaani osoo jaarsa qabaachuu baattee osoo amma ijoollee reef waa'ee jaalalaa keessa hin seenne ta'eeti nama sooshaal miidiyaa kanarraa nama tokko filadhu hin jiran eenyu filatta? Warroota miidiyaa kanarraa hundumaayyuu jechuudha wal qabata. Miidiyaa hundarraa yuutubaroota irraa feesbuuk irraa tiiktook irraa. Raayyaa abbaa mancaa. Maashaallah tabarakallah namuma filachuu qabdu filatte. Okay. Garuu osoo gara yuutuubii kanaatti jechuun osoo yuutuubiin banatiin dura
YouTube kana akkatti dhuftu kan si godhee maalidha? Maalirraa kaatee YouTube kana banatte? Dhugaa dubbachuudhaaf YouTube kanarraa kan akka banadhu na godhee ijoollee baay'eedha. Isaan keessaas fakkeenya akka obsaanuudha. Isaan wal qabatee akka Abdiisaa Tuubiidha. Ni beekta yoo ta'e biyya alaa ture qabamee gara biyya keessaa galee amma biyya keessa hojjetaa jira. Abdiisaan nama fakkeenya guddaa naaf ta'edha. Sababni isaas yeroo uummanni keenya kan biyya alaa keessaa affanamee jedhe sagalee ta'aa turedha. Osoo sagalee ta'uu osoo lammii keenya dhaabbatu hanga danda'etti halkan guyyaa osoo dhiintatu inni qabamee gara biyyaa gale guruuppii chaanarra hojjechuudha ta'ee guruuppii godhee asirra waliin nuti hojjetamaa jirtu kana akka furu akkamii akkan walitti dhufnee rakkoo kana waliin mari'annus kan godhe guruuppii Booranaa fi Baarreentuu jedhee ijaarame kan isa ijaare Abdiisatu ijaara gammaatti fufee jira jechuudha. Jiituulleen keessa jirta atillee. Guruuppii kana waggaa lama dura isaadha kan hundeesse. Isa sani baay'ee tokko fakkeenya guddaa naaf ta'e isaaf fakkeenyaa fi obsaa teknoodhaa fi kanneen tuyyuu naaf ta'e sagalee isaan qabsanii anis maaf banatee akka uummata kiyyaaf sagalee hin taane waan gaarii waan boru seenaa taatee galmeessuu galmeessuu qabaa irratti dalaguu qabaa lammii kootiif waan hin danda'erraa sagalee qabu ta'uu qabaa ogummaa qaburraa barsiisuu qabaa waan hin beekne barachuu qabu gara dhaquu qaba kan jedhu murteessee. Okay, galatoomii gaafiin itti aanu yaa'u as duratti gaafii duratti silaawwan nama lammii ofiitiif ta'u tokko nama fakkeenya godhattee anillee maaliif bakka kanatti hin argamne jettee xiyyeeffannoo guddaa irra keettee garana dhufuu keetiif guddaa jabaadhu siin jedha. Inni itti aanu mootu karoorri kee fuulduratti maal laguudha? Biyya keessa galee jedhe gara biyyaatitti galee ka. Yaa. Akka jaarsa kiyyaan wal argu achi booda qamadii facaasuu, baaqelaa facaasuu, boqqolloo facaasuu, shunkurtii dhaabbachuu, hoolatii gabbisuu, tiffachuu, akkasuma dhoqqee hatteessi akka hawwatu durii hojjechuu akkasumas laalkaa hin jirtiire madabii shunkurtii tolchuu jira goommanaa facaafadhaa. Akkasumas midhaan yoo gayni haamadhaa yoo haamadhe ayidaa booda galabaa horiif ta'u ayidee tuuladhaa horii kuu kanaaf kan kana fakkaatu itti fufa jechuudha kanarraa wal jira. Fakkeenyaaf namoonni YouTube irratti maal hojjechuu karoorsita? Isuma saffidee barsiisaa ijoollee amma fakkeenyaaf achi keessaa ba'anii namoonni tokko tokko beektan ajaa'ibanii gaafa gara biyya namaa kana dhufanii jireenya biyya keessaa sanii hin dagatanii beektaa. Akka nama jireenya baadiyyaa gonkumaa nama hin beekneef kan isaan ta'anii na ajaa'iban. Ani garuu iyyuu dhalattuu baadiyyaati. Shippaa hoolatiis haree dhoqqees baxxeesseen guddadhe. Ammas taanaan jijjiirama san achi ta'e gara magaalaa galee jedhee hin dagadhu. Galee yoo jedhee akkan hojiin guddoo achirra hafte waan ta'eef baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti muka nyaattee hin jiraattu. Achi keessa ammoo dhoqqee fakkees waan hunda hojjechuu akkuma duraa sanitti hojjennee jiraachuu irratti dirqama an dhalattuu baadiyyaati. Kanaafuu waan hojjetanii ammas gaafa galee dhiisuu qabu. Kanuma akkami akka balleessinu akkami akka kuufnu akkami akka bukeessinu isin barsiisa jechuudha. Shunkurtii akkami akka namamu akkami akka kotokotamu akkami akka kunuunfamu barsiisna jechuudha. Nama gurraacha fa'aa keessa deemee turte. Kanaaf kana fakkaatu. Baadiyyaa anaaf haadha okooti jechuun barbaadaa sumaan. Intala baadiyyaati nusillee intaluma baadiyyaati. Baadiyyaa tuffachuun garuu dogongora. Haala jireenyaatiif jettee biyya namaa dhufte bareedinni biyya namaa biyya kan keetii wal qixxeessuun dogongora guddaadha. Maaliif bakkee dhaloota keetii yoomiyyuu kabaja qabdi yoomiyyuu siif qaaliidha waan ta'eef hedduu galatoomii yaada kana namaaf qooduu keetiif siin jedha. Akkasumas immoo gisee mucayyoo wayii argee beektaa baay'ee itti gadde garuu akka nama haadha qabuutu tokko baay'ee gadde haadha ofii suuraa kaasta. Haati isii fuula haadha ofii itti qaanfattee ashaangulliitiidhaan dhossiti. Baay'een gadde akka nama tokkootti baay'een gadde haati kiyya gurraachin narraa
maa kasalan ta'e haadha kootiin ittiin qaanfadha. Ani bareedduun sun isii gurraattii keessaa bahe. Ani har'a kumudhisee isii bifa ofii siif kennitee bifa ofii siif jettee jijjiiratte san gaafa ashaanguliitii irra teessu maal sitti dhaga'ama? Ittiin gadde Dogongora kun eegannoo maal seete namni tokko tokko dhugaa dubbachuudhaaf akka itti namni yaadu yeroo tokko tokko naaf hin galu beektaa kana yoo hin jedhu bakki kaleessa keessaa baane sun dagatamuu hin qabdu. Maaliifi bakka silaa filatteetii miti bakka san akka dhalattu filatteetii miti nama san keessaallee kan rabbi si uumu uumaadha jechuudha. Si kennaadha jechuudha. Kennaa yoomiyyuu si jalaa hin diigamne yookaan hin fudhatamne jechuudha. Kana jechuun isheen ashangullitiin dhossuun garuu akka kiyyatti amazing. That is wrong. Wallahi dogoggora guddaadha. Itti qaanfatamuu qabdu haati ofii osoo eenyumayyuu taatee osoo nama barbaaddeeyyuu kan fakkaatu taate kabajaan haati siif gootee kaleessa si guddistee si dhixxee waa meeqa keessa si wajjin taatee suni yoomiyyuu si keessaa bahuu hin qabaatu jechuudha. Maaliifi atis boruu gaafa ilmoo kan kee horattee haadha ilmoo taatee bu'aa bahii hedduu keessa gaafa dabarte bareedinni har'aa kun ni jijjiirama. Maaliif jijjiirama beektaa ilmoo keessaniif kennite waan ta'eef jireenya kan kee haati kan kee kaleessii kennite har'a bareeddee ilmoo kan kee haadha kan kee tuffattu sun ati bor gaafa haadha ilmoo taate ilmoon tante sun akkamitti ilaalti? Ati hoo ilmoo tanteetiif maal dabarsita? Jiitu asirra kun anaaf ati hawwata kenna inumaayyuu hin geenyu. Anaaf ati akkuma isiituyyuu anaaf ati hawwata kenna hin geenyu. Maaliif yoo jette adagaan mana namaa nu dha'ee jira nuti. Bifa kenna nu daalan malee. Hawwanni geenyu adagaan qabanii aannan dhuganii buddeen nyaatanii adagaa mana ofii xaaran malee mana namaa xaaranii akka kennu humna darban humna fixanni nuti isaan hin geenyu dhugaa sireesii yoo haasofne jechuudha. Isaan humna normaalii ofiitiin jiraatan. Sa'a kun dogongora ta'ullee waan hin qabaannellee waan namaafis liqinfamu dhugaa nanaaf hin liqinfamu garuu haadha kiyyaa yoomillee nan boonaan malee hin tuffadhu. Gaafii xumuraa biyya kam Oromiyaa keessatti biyya kam jiraachuu barbaadda? Maaliif biyya san filatta? Oromiyaa keessaa carraa naannoo kam jiraatta sonaan jette Finfinnee filadha. Sababni isiis diinii waa achirra hoogganaa jirtu. Achirratti immoo dhalee ilmaaf intala kiyyaa lafa Oromoo akka taatan Oromoo fi Oromiyaa akka taate hubachiisee achirratti dagaagsuuf barbaada carraa argadhe jechuudha. Okay, kabajamtootaa fi jalatamtoota keenya gaafii keenya xumurreetiin jirra hanga ammaatiin wajjin turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Gara xumuraarra geenneetiin jirra mee yaada yoo qabaattee dhaggeeffattoota kiyyaa carraasiif kenneera. Hayyee dhaggeeffattootaaf hordoftoota jiituu Oromiyaa viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaani jajjabeessa ofa viiyuun akka gadi nu buufne ol teenna. Kanaafuu akkasii galatoomaa nu jiraadhaa subscribe share godhaa nu jiraadhaa baay'ee isin jaalanna. Tab godhaa komentii hanqinni jiruu fi jajjabinni jirullee yaada qabdanillee komentii nu kaa'aa isiniin jenna gaaflee garaagaraatiin illee walitti deebuu dandeenya. Naam. Jiitu taphtaamiin tokkoffii irra dhaqaa jiitu asirratti noonoo bardo kan gortanii jirtan. Afaan sudha fide malee ani finne. Oh, okay. Afaan no kolchaa isiniin jenna. Ayyee ganoo si kan yaaddu. Garuu dhugumatti viiyuun gannoon har'a maatii mana jiituutti dhuftee akkaan keessummeessuu qabdanii isiniin jedha. Sabiskiraabii illee yoo hin goone bakka gurraatti sanii dibbiin goraatumaan diimtuu san gurraachessaa qilin godhaa waan afoo sanillee isiniin jenna. Taphaa fi bohaartii fi bashannansiisoo garagaraa qabannee isinii dhufnaa isiniin jenna. Garuu immoo jajjabinni isin faana yoo jiraattanidha. Bye bye isiniin jedha galatoomii. Bye. Bye. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنام
الله بفقادو ستن دين الإسلام الحمد لله بلا في ليل والأيام يا جنان ينقطع بهمام بسلام